beekumsallee guddoon qab jersuni diqqofti qeessa dhena gaafate noonu waca akkasii miti uumatu fi duratti an beekumsi xiqqa qabachuun kabaji sabsuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiise wanni bakki inni keessa naa baaf jedhe bakka muraas tokko hattamanalleen keessa baasee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview hacaaluu naannoo daqiiqa 50 faanaalaayiz godhe editor xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan editor xiyyaa qaburtees editor waan ta'eef daqiiqa lama editoris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warninginaa kennanii waan akkasii hajertuuni sababa keessa baaseef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interview irraa uummati Oromoo uummati biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namoota interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Qaamni haleelee namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun walqixxe ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dha dabarsa. Because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini haaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Haalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu. Ani of course monitoring goone war monitor goor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu kaa'edhaan. EBC'n translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabiyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqii jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeku. An dhuga Oromoo mul'isuu nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidii fi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hin hojjetu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interview taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeettanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeessi jira. Interviewtiin waan tokko keessaan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interview akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interview Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan walii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teenne murteessina jirraa jechuudha. Waan kophatiin murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii ani hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsisee tootaalii aamilee tiyyaallee daameeji godhe jira. Biyyi kanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee asin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walir kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa ture nu bir dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda sirreessee qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummatu keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirra yoo kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walir buutedhanii kaan sinirra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabanii maqsuu yookaan fakkeenya fudhanneellee ka dabarsin taate
taati qabnu waliin gitu waan wayii abbisu qabaa jechuun waan important kan armaan durin dubbate kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirti gara akkasitti filan malee how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shane ta'e yoo inni tira ta'e yoo inni shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jirtu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabarte, ta Faana gubbaat dabarte, ta OBN gubbaat dabarteef, ta OMN original duraan dabarteef deebisee dabarte wal birqabe laalee uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka. Kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu. Interview sunini akkuma dabreeni naaf haqeeni eegi interview goones interviewin duras yeroo baay'ee wal argina. Suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanni jecha turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction interview everybody namni hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angije hedduu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan keessuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview dura targee beeka taphachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii suniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru ha access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'is irratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan kooflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataachoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fuula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee beeku kijjiballee beeku warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjibi malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatamaa turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolila turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa interview suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargaararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaa hin beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isna fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban sodaa nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fuula dhugaa jira ammallee sodaa nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keenya gad deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simiidhu dandeettii naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaalaa Finfinnee kun baanga maanii guurratti olla keen keessatti iyyaa ooltee jechuudha. Sakuuriti nageenya kiyyaatiin wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interviewtiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interviewtii suni du'a caaluutiin sabab taatedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba.
gite garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma ta'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhu of hin herreegu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caaluu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jiraadhu dhugaa caaluutiin gaddadu jiru hololii narra banam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageellee boorana maatiin ta'een hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo sa'aatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageellee boorana faamilii ta'een maatii ta'een man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'een faamilii ta'een keessa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaasaan yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asii dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baamneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa keenya shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal naqunnamsiisaa amma magaal Finfinnee kee jira qaamolee mootummaa yoo ati yakkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin bee ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamii mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna hin qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira. Uummata Oromoo kan beeku qaba qaamii tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a. Kanaafuu hojii hojjedheef wanni uummata Oromoo baruu qabu borganam yoo na ajjeesan anini soda nageenya jajjabdurra jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atilis bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqina bejja. Haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaallee booda waan naagaluu fi haqattamanii deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhanarraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qaba isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qaba mootummaan lubbuu tiyya eeguuf lubbuu maatii tiyya eeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuu tiksisuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achitti ukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni jeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harki kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe anam mootummaarra sodaan qabu at least mootummaarra taasaan dheena jeesaa jedhee sodaan qabu garuu raayyaattis biyya bir dhaqeettiin harki kennadha annan jeese waate haalli tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira maatiin teenya ammoo sijjeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre an ammallee taanaan mootummaan yookaan aduun Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii teenya daraaranii hin jirtu yoo ayyaakama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakka warri barbaadutti dhaqeen argamaaf. Garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabdu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha. Beekumsallee guddoon qab jechuun dhiqqoof xiqqeessa dheena gaafate noonu waacii akkasii miti uummatu fi duratti an beekumsi xiqqa qabachuun kabaja sabsuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiisee wanni jedhe bakki inni keessa naa baas jedhe bakka muraasa tokko hajtamanallee keessa baasee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaaluu naannoo daqiiqaa 50 faanaalaayiz godhe ediitar xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan ediitar xiyyaa qofa murteessi ediitar waan ta'eef daqiiqa lama ediitariif ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniingi naa kennanii waan akkasii hajartuuni
sababan keessa baateef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma intarbuurraa uumatii Oromoo uumatii biyyatana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artiist Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namooti intarbuu ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoobe. Qaamni shaneeleen namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa intarbuu Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas intarbuu BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan inni dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun walqixa ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dha dabarsa. Because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Haalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu ani of course monitor hin goone war monitor gor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarte interview guutuu kaa'edhaan. EBC ni translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarte. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqii jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuu nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidii fi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hojjetu. Dhuga Oromoon qabatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti waldoolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeefi jira. Interviewtiin waan tokko keessan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interviewta akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan walii keessanarra muramee jedhe dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teenne murteessina jirraa jechuudha waan an kophatiin murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii an hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatti wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee tiyyallee daameeji godhe jira. Biyyi sanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee atin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walirra kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa ture nu bir dhufee wanti nyaasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda sirreessee qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummata keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuutti dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirrayyuu as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra jedhu sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walirra buusedhanii kaan sinirra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabanii maksu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate saatii qabnu waliin gitu waan wayii abbisuu qabaa jechuudha waan important kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirti gara akkasitti filanne malee how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shanee ta'e yoo inni tirata yoo inni shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanni Hacaaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jibbu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo arti interview EBC gubbaatti dabarte, ta Faana gubbaatti dabarte, ta OBN gubbaatti dabarteef, ta OMN original duraan dabarteef deebisee
dabar wal birqabe laale uummata sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka. Kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu. Interview sunini akkuma dabreeni naaf haqeeni eegi interview goones interviewin duras yeroo baay'ee wal argina. Suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiru nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanne isa turra. Interviewin dabartee naani yeroo tokko eegi interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe. Interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction in interview everybody nami hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angije hedduu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo nam suni interview dura targee beeka taphachiisee waan jira keessa wanneedhe achirratti hundaa'e ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma immoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii tiisuniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru haa access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna. Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'ii sirratti qalladanaar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan koflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataachoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee beeku kijjiballee beeku. Warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjiba malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha. Asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama ture akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolela turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa interview sunii namoonni duraan qeeqanis hawaan tokko irratti peejii gargararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Haqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka. Warra dhugaa hin beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isu na fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban sodaa nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee sodaa nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jechaa turan suura keenya gad deebisanii waa'ee jechimini likkanni dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simiidhu dandeettii naan jedhe ani anleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaala Finfinnee kun baanga maanii guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatiin wal qabate sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interviewtiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interviewtii suni du'a caaluutiin sabab taateedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba. Gita garii dukkubnan kuffifne beekta baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beekta akkasuma dosaa'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhuuf hin herregu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caaluu hundeessaa baase. Kanaafuu akkasi piraayirtii adoo jiraadhu du'a caaluutiin gaddadu jiru holoolii narra banam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageellee Boorana maatiin ta'een hunduu baay'inaan achi jiranii halkan keessa naannoo sa'aatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageellee Boorana faamilii ta'een maatii ta'een man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'een faamilii ta'een keessaa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhanii kan fuulatti maranii rasaa ta'an yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha.
maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asitti dhossitanii jedhan ayyakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baafneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa kee shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal qunnamsiisa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati akkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira. Haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti. Biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin beeku. Ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gurguddaan irra godhamatu. Ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira. Yoo qaamni mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna hin qabu. Kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira. Uummata Oromoo kan beeku qaba. Qaamni tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a. Kanaafuu hojii hojjateef wanni uummata Oromoo baruu qabu. Burganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurra jira. Kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atilis bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira. Qaamni nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqi na bira jira. Haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaallee booda waan naa galuu fi haqattamanii hin deemu. Garuu gareen gargaraa waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhaan irraan ga'uu dandeetti. Kan uummata Oromoo beeku qaba. Isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork gareen teennallee beeku qabdu. Warri mootummaa biibulchullee beeku qaba. Mootummaan lubbuuti eeguuf lubbuu maatiitti eeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuuti ibsuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achitti tukkaamsuuni. Naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan. Namni yoo balleessa qabaate yoo namni ijjeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harka kennan. Anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe. Anam mootummaa irraa sodaa hin qabu. At least mootummaa irraa isaan dheena ijjeesaa jedhee sodaa hin qabu. Garuu raayyaattis biyya bira dhaqeetti harki kennadha. Annam ijjeese waate. Haalli tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa ture. Dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture. Maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira. Maatiin keenya immoo si ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru. An kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre. Ammallee taanaan mootummaan yookaan aduun Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee Boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo akkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a. Qabiisaa miti bakka warri barbaadutti dhaqeen argamaaf. Garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee? Sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabduu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha.